oduu isinitti maa oduu ka isinitti moona Yaasin Hasani oduu kenna jalqabaatiin barsiisaa fi hayyuun amantaa islaamaa ustaaz Naazir Hamzaa Oromoon galma qabsoo isaa gahuuf wal cabsuu irraa gara diina cabsuutti xiyyeeffachuu qaba jedhan. Ustaaz Naazir Hamzaa kana kan jedhan turtii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii wajjin taasisanii yoo ta'u wal jala yaa'uun wal dhaggeeffachuun walii hoogganamuu fi beektotaan qajeelfamuun akkasuma haqa ummataa karaa haqaa qofaan falmuun galma qabsoo saba Oromoo geessa jedhan. Ustaaz Naazir Hamzaa ummanni Oromoo qabsoo bilisummaaf taasisu keessatti wal mari'achuu fi wal dhaggeeffachuu qaba jedhan. Ummanni Oromoo wal dhaggeeffatee waliin mari'atee qabsoo isaa taliiguu yoo hin dandeenye galma qabsoo barbaade gahuuf yeroo dheeraa itti fudhata kan jedhan hayyuun amantaa islaamaa kun aadaa wal dhaggeeffachuu fi wal jala yaa'uu dagaaguu qaba jedhan. Ummanni Oromoo mirga hiree isaa murteeffachuu wal dhaggeeffatee hayyuun durfamuun imaluu akka qabus dhaamaniiti jiru. Ummanni Oromoo ummata guddaa gaanfa Afrikaa qubatee jiru ta'uun kan eeran Ustaaz Naasir Hamzaa ummata guddaa kanaaf gabrummaa osoo hin taane bilisummaa fi walabummaa malaaf jechuun dubbatan. Oromummaa fi sabboonummaan Oromoon har'a lalistee as geesse tun aarsaa qabsaa'onni kafalaniin ta'uu himanii Oromummaan qabeenya guddaa waliin qabnu ta'uu hubachuun barbaachisaadha jedhan. Oduu kenna biraatiin godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuuruu keessatti waldhabdeen qaamolee nageenyaa gidduutti uumameen lubbuun namaa darbuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Akka maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii garas irraa dubbisne himanitti dilbata waaree booda irraa eegalee hanga guyyaa har'aatti dhukaasni mooraa buufata raayyaa ittisa biyyaa keessaa dhaga'amaa jira jedhan. Ka'umsi dhukaasichaa qaamolee nageenya poolisii Oromiyaa fi milishootaatiin Oromiyaa yaalii isaan haleellaa finxaaliyyii hawaasaa irraa ittisuuf taasisan akka dhaabaniif gaaffii raayyaa ittisa biyyaa irraa isaaniif dhihaate hordofee ta'uu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii himaniiru. Dabalata qabna. Jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuuruu fi naannoo ishee haleellaa finxaaliyyii Amaaraa jalatti erga kufanii waggootni 3 ol dabraniiru. Jireenya hawaasummaa fi sochiin daldalaa akkasumas caasaalee waajjira mootummaa fi tajaajiltoota adda addaa erga adda citee ganni 3 dhumee 4 ta'uuf deema. Haleellaan hidhattoota faannoo daangaa ce'anii qonnaan bultoota Oromoo irratti raawwatan kun akka hammaachaa dhufus mootummaan dhimmicha tasgabbeessuuf qophaa'aa akka hin taanetu himama. Inumaayyuu mootummaan rakkoo nageenya naannoo sanitti mudate da'oo godhachuun qabata waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun deeggarsa loojistikii fi dhiyeessilee adda addaatiin hidhattoota kana deeggaraa turee jira jechuun jiraattonni yeroo adda addaatti himataa turanii jiru. Haalli mootummaa fi roorroo hidhattoota kanaan qaqqabaa jiru kan garaa isaan gubu qaamolee mootummaa keessa namoonni muraasni rakkoo kana furuuf yeroo yaalanitti mootummaan tarkaanfiin adda addaa irratti fudhatamaa akka turee fi jiru OMN jiraattota waabeeffachuun gabaasaa tureera. Tibbanas godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuuruu keessatti rakkoon wal fakkaataan uumamuu jiraataan magaalaa Oborraa OMN fi yaada kenne himee jira. Akka maddi keenya kun jedhutti torbaan dabre hidhattoonni faannoo gandoota baadiyyaa aanichaa muraasa irratti haleellaa raawwataniin lubbuun namoota hedduu darbeera. Isaan keessaa qarqara magaalaa Agamsaatti namni 4 ajjeefamaniiru. Guyyaan gaddaa kan ta'e saba Makalaakaa keessa saba Amaaraa kan hojjetamu qaama mootummaati. Milishaanis qaama mootummaa Oromoo ta'e maaliif finxaaleeyyiin deemtanii adamsi eegduu magaalaa galtuu Haarukkutti uummata Oromoo kan jedhamu reericha qabate Makalaakaa Amaaraa. Kanaaf milishootaa fi duukaarree deebi'uu dide jennaan warra rukkutanii amma nageenyi kun baay'ee ulfaatee uummanni yaaddoo keessa jira. Haleellaan torbaan darbe raawwatame kun bakka Makalaakayaan jirutti ta'uu isaa kan himan maddeen miseensonni raayyaa ittisa biyyaa qabata nagaa eegsisuutiin bakkichi buufatanii osoo jiranii taateen kun akka raawwatame ragaa ba'u. Haalli kun maaliif ta'e jechuun gaaffileen adda addaa raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii federaalaa irratti ka'aa akka turellee maddi keenya kun himeeti jira. Hawaasni Oromoo hidhannoo maleeyyii ta'an haleellaa kana ofirraa akka hin ittisneef qaamoleen federaalaa fi raayyaan ittisa biyyaa dullaan osoo hin hafin qonnaan bultoota irraa akka guurantu himama. Haalli kun kan isaan mufachiise milishoonni gandaa fi poolisiin idilee Oromiyaa akkasumas miseensota raayyaa ittisa biyyaa keessaa kanneen Oromoo ta'an gara ummataa goruun qaamolee hidhattoota haleellaa raawwatanii hanga ittisuun hin danda'amnetti hawaasa Oromoo irraa meeshaan hiikamuu hin qabu jechuun akka mormaa turanis maddi keenya kun himee jira.
akka namni odeeffannoo nuuf kenne kun jedhutti raayyaa ittisa biyyaas ta'uu poolisiin federaalaa naannicha jiran qabata ajaja olii dhufe jedhuun qaamolee nageenyaa Oromiyaa gara hawaasaa godhan irraallee meeshaa hiikuuf yoo yaalan walitti bu'iinsi guddaan akka dhalatuuf sababa ta'eera. Kanadha malee rakkoon jiru baay'ee rakkoo guddaa jira. Saamamni yeroo hundaa duuti yeroo hundaanoo sinii yaaleen dadhabee guyyaa torban darbe keessatti fi agamsarratti finxaaleeyyiin nama 4 battaluma utumanni qotatee jiru saba Amaaraa kuni ajjeesani. Kun immoo odeeffannoo isaa agamsarraa kan hin dhaga'e qaama mootummaa makalaakaa mootummaa kan jedhamudha. Walitti bu'iinsi kun dilbata waaree booda sa'aatii 11 irraa eegalee kan itti fufee jiru ta'uu kan himan maddeen lolli kun miseensota raayyaa ittisa biyyaa fi poolisoota federaalaa gidduutti adeemsifamaa akka jiru OMN odeeffateera. Finxaaleeyyiin Amaaraa daangaa ce'uun ammallee haleellaa raawwachaa jiraachuu kan himan maddeen raayyaa ittisa biyyaa naannoo sana jiru hawaasni hidhatee akka finxaaleeyyii ofirraa hin ittisneef dhiibbaa gochaa akka ture yaadachiisanii poolisoonni Oromiyaa yaadicha dura dhaabbachuun haleellaa kana qolachuuf yaaluu isaaniitiin raayyaan ittisa biyyaa waliin akka walitti bu'an isaan taasiseera jedhu. Jiraattonni aanaa Amuuruu magaalaa Oborraa fi naannoo ishee yaaddoo keessa jiraachuu himanii taatee mootummaan raawwachaa jiru mootummaan haleellaa hidhattoota finxaaleeyyii kana duuba jiraachuu isaaf agarsiiftuudha jedhan. Amantoonni Ortodoksii Tawaahidoo kutaa lallaba Jimmaatti argaman barsiisaa aadaa fi afaan keenya beekuun barachuu barbaanna jedhan. Manni Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kutaa lallaba Jimmaatti Abuuna Isxifaanos ramaduu hordofuun kutaa lallabichaa mallattoo mormii hordoftoota amantichaa aanota godina Jimmaa jalatti argaman irraa sassaabee jira. Siraaj Sabaaf bal'ina oduu kana qopheessee jira. Manni Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa adoolessa 16 bara 2023 Phaaphaasota Sinodoosii Oromiyaaf sabaaf sablammootaa muude kuffisuun Phaaphaasota biraa sagal muude. Muudamni Sinodoosii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kenne kun fedhii hordoftoota amantichaa naannoo Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa cinatti kan dhiibeedha jedhamuun komatamaatii jira. Mormiin bal'aanis Arsii Lixaa Shaashamannee, Adaabbaam, Arsii Nagelleem, Wallagga Bahaam, Wallagga Lixaam, Uloo Baddalleem, Jimmaa fi bakkeewwan biroo keessatti muudateetii jira. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa naannoo Oromiyaa abboota aadaa fi afaan keenya beekaniin barsiifamuu barbaanna jechuun Abuuna Naatinaa'el kan Arsii Lixaatti ramadaman, Abuuna Isxifaanos kan Jimmatti ramadaman sagalee dhageessuun mormaatii jiru. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii Oromiyaa abboota Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaan nuuf ramadamaniin alaam kan biraa hin barbaannu jedhaatii jiru. Hordoftoonni kutaa lallabaa Arsii Lixaa Abuuna Naatinaa'el kan Sinodoosii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiin muudaman mormuun Abuuna Phaawulos kan Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaan muudaman barbaanna jedhaatii jiru. Amantoonni kutaa lallabaa biyya Jimmaa ammoo hiriira bahuun Abuuna Isxifaanos kan Sinodoosii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiin muudaman mormuun Abuuna Miinaas kan Sinodoosii Oromiyaatiin muudaman barbaanna jedhaniitii jiru. Kutaa lallabaa biyya Jimmaa hiriira mormiitiin sagalee isaa dhageessisuun cinatti hordoftoota kutaa lallabichaatti argaman irraa guca mallattoo walitti qabuun abbaa aadaa fi afaan uummatichaa beekuun tajaajilamuu akka barbaadaniitii jira. Garee waraana bilisummaa Oromoo hin taane garuu ammoo maqaa waraana bilisummaa Oromootiin bobba'ee jiruun Oromiyaa bakkoota garaagaraatti namoonni nagaa ukkaanfamanii maallaqa kaffaluun akka ba'an taasifamaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Godina Wallaggaa Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaa fi Shaggar Kaabaa keessatti uummanni irra deddeebi'iin garee kana himataa jira. Gareen kun kanaan dura kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo waliin tokko ta'ee kan hin qabne ta'uu miidiyaan biyya Ameerikaa Washington Post gabaasee jira. Wabiitulaan bal'ina isaa qopheessee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa iddoo addaa gabaa Jimaataa jedhamutti guyyaa lama dura jechuun adoolessa 29 bara 2023 konkolaachistootaa fi namoota biroo ukkaamsuun fudhachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork maddeen garasii irraa odeeffateera. Gareen kun iddoo kanatti irra deddeebiin gocha kana raawwataa turuun OMN odeeffatee jira. Adoolessa 29 bara 2023 konkolaachistootaa fi namoota karaa deemaa turan ukkaamsanii fudhachuun maallaqa gaafachaa jiru. Maatiin namoota ukkaamfamanii gochi kun sirrii ta'uu himuun garuu nageenya isaanii booriif jecha maqaa namoota miidhaan kun irra ga'ee himuurraa of qusataniiru. Bakkuma kanatti kanaan duras namoonni qabamuun birrii 50,000 hanga 80,000 kaffaluun kan ba'an akka jiran maddi keenya himeera. Aanaa Giddaa Ayyaanaaf Limmu Galiilaa bakkoota adda addaatti namoota ukkaamsanii fudhachuun reebanii maallaqa gaafachuun irra deddeebiin kan baramedha jedhan. Naannicha keessaa waraanni garee Faqqadaa Abdiisaan hoogganaman bal'inaan socho'aa akka jiran himuun irra deddeebiin namoota nagaa ukkaamsuun maallaqa hanga barbaadan fudhatanii gadi lakkisaa jiru jedhame. Kanaan dura aanaa Eebantuu irraa
irraa nama tokko erga qabanii booda beellama guyyaa kennuufiin hanga beellama kennameefitti qarshii 200,000 akka kennu itti himuun gadi lakkisanii turan. Namni kun maallaqa jedhame kana waan hin qabneef baqatee gara Naqamtee galuu maddeen keenya himu. Nama kanaafis yoo bilbilan Naqamte deemee akka jiru yoo itti himu achuma Naqamteetti namatti nuuf kennitaa ittiin jennaan tole jedhee namoota itti kenni jedhame sanaan wal beellamee iddoo beellamaa deemee namoota sana dhokatee ilaalus namoota inni hin beekne turan. Namoonni kun akkasitti magaalaa keessa taa'anii kan hojjetan mootummaa waliin akka quba wal qaban hubachuun osoo ittiin mul'atiin bilbila isaa cufatee jalaa miliquu namoonni waan kana argan OMN itti maniiru. Shaggar kaabaa aanaa yaayyaa gullallee keessatti gochi kun qonnaan bultoota irratti irra deddeebiin raawwatamaa turu namni rakkoon kun maatii isaa mudatee ture OMN itti meera. Miidiyaan Ameerikaa guddaan Washington Post jedhamu qorannoo garee Faqqadaa Abdiisaan durfamu kanarratti taasisaa tureen bara kana baatii caamsaa keessa bu'aa qorannoo isaa yoo ifoomsu Faqqadaa Abdiisaa saboota Oromoof Amaaraa gidduutti wal dhabdeen akka uumamuuf sababa ta'eera jechuun waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee mootummaa Itoophiyaatiifis basaasaa kan ture garlameedha jedhe. Afgaaffii bilbilaan Washington Post waliin taasiseen kaayyoo isaa yoo himu ummata Oromoo haleellaa saba Amaaraa fi mootummaa federaalaatiin irratti taasifamu tiksuuf akka qabsaa'u himee ture. Aanaa Kiiramuu Agamsaatti hidhattoonni isaa namoota nagaa ajjeesaa turu Washington Post qorannoo isaan ifoomseera. Washington Post argannoo qorannoo isaatiinis Faqqadaan mootummaa wajjin akka hojjetu mirkaneeffadheera jedhe. Godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaayii fi naannawa isheetti waraanni mootummaa uummata nagaa dararuu fi mana hidhaatti guuraa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Waraanni kunneen uummata nagaa magaalaa keessaa ukkaamsuuf reebicha hamaa irratti raawwataa jiraachuu odeeffannoon Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii dhaqqabe ni addeessa. Dastuu Ahmad bal'ina isaa qopheessitee jirti. Guyyoota lameen kanneen keessatti qonnaan bultoota baadiyyaa Awwadaayii yakka tokko malee dabballoonni aanaa fi humnoonni mootummaa waliin ta'uun namoota baay'ee ukkaamsaa jiraachuu himan. Magaalaa Awwadaayii keessatti haleellaan humnoota waraana mootummaatiin maqaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun raawwatamaa jiru hammaatee jira. Akka jiraattonni magaalattii jedhanitti magaalaa Awwadaayii keessatti reebichi doorsifni hidhaa fi ukkaamsi achi buuteen dhabamsiisuun raawwatamaa jira. Magaalaa Awwadaayii kan daldalaan walitti fufaan beekamtu tibbana humnoota waraanaatiin guutamtee shororkaayaa jirti jedha maddeen OMN haala magaalattii keessa jiru taajjabe. Qondaalonni mootummaa maqaa walgahiitiin sochii diinagdee uummanni taasisu irraa ugguranii jiraachuus eeranii jiru. Uummanni yaaddoo hamaa keessa galee jira jechuudha. Sa'aatii 24 waraanni akkasitti uummata goolaa oola. Guyyaa immoo ganama kaadiree fi kaabineen uummata keenya walgahii itti halkanii guyyaa osoo walirraa hin cinne uummata keenya iraarsaa jiranii. Uummata shaniisin keessa jira deeggartoota shaniitii moobaayila keessan akkasii maali jiranii uummata keenya iraarsaa jiranii. Magaalaa Awwadaayii fi naannawa ishiitti namoonni hidhaman hanga ammatti mana murtiitti osoo hin dhiyaatin waajjiraalee poolisii keessa tursiifamuu maddeen himanii jiru. Rakkoon uggura jimaa furmaata osoo hin argatin rakkoo nageenyaatiin humnoonni mootummaa uummata bahaa gala dhoowwuun ulfaataadha kan jedhan maddeen mootummaan wabii nageenya uummataa ta'uu dhiisuu madda rakkoo nageenya uummataa ta'aa jira jechuun komatan. Magaalota akka Haromayaa, Dangaggoo, Dadar, Bordoddee, Karramillee, Qullubbii fi Watar kanneen biroo keessatti mootummaan waraana bilisummaa Oromootu isin keessa jira jechuun waraana magaalota kanneen qubsiisuu maddeen OMN itti himanii jiru. Maqaasii kaasee magaalota armaan olitti sii kaasee kana keessa hundatti hawaasa keenya bifa garaagaraatiin waraana keessatti naqanii waraana bifa haaraadhaan ramatanii shaniidhatu isin keessa jira jechuudhaan hawaasa keenya kaanidhanii kaanidhaa guuranii argitee reebicha garaagaraa raawwatanii hawaasa keenya miidhaa gurguddaa irraan gahaa jiran yaaddoon akka baanaatti hawaasa irraan gahaa jiran uummanni yaadaa fi yaaddoo keessa galee kan jiru ta'uu isaati. Mootummaa gabroomsan uummata keenya diinagdeedhaan cabsuudhaaf mootummaan hawaasa bahaa Oromiyaa diinagdee fi siyaasaan nu dhabamsiisaa jira jechuun uummanni mirga isaa kabachiisuuf qabsaa'uu akka qabu maddeen himanii jiru.
Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti rakkoo namooma bal'aaf saaxilamaa jiraachuu himan. Manneen hidhaa biyyattii keessaa mana hidhaa magaalaa Jiddaa Shumeeyzii jedhamu keessatti hidhamtoonni 30,000 ol akka argaman hidhamaan achi dubbifne Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himee jira. Baqattoota kanneen keessaa irra caalaan isaanii Oromoo ta'uu hidhamaan kun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himeetii jira. Dabalata isaa akka itti aanutti dhiyeessina. Rakkoo nageenyaa fi diinagdee akkasumas dhiittaa mirga namoomaa mootummaa Itoophiyaatiin raawwatamu baqachuun gara biyya Saa'udii kan imalan lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saa'ud Arabiyaa keessatti rakkoo caaluuf saaxilamaa jiraachuu himu. Akka baqattoonni Oromoo mana hidhaa Saa'udii keessa jiran OMN'tti himatti manni hidhaa Shumeeyzii kutaa 90 kan of keessaa qabu yoo ta'u kutaa tokko keessa tilmaamaan nama 200 hanga 230 hidhamaa jira jedhan. Kana malees hidhamtoonni kunneen nyaataa fi dhugaatii gahaa akka hin argannee fi haalli isaan keessa jiran haala hammaataa akka ta'e OMN'tti himanii jiru. Yeroon kun yeroo ho'aa waan ta'eef kutaa tokko keessa nama 230 hidhamuun baay'ee ulfaata kan jedhu maddi OMN mana hidhaa kana irraa dubbise manni fincaanis baay'ina hidhamtoota irraa kan ka'e rakkisaa akka ta'e himan. Kutaan amma jirru keessa nuti nama 230 jira nuti amma laalla amma nuti nama 230 jira kutaa keessa. Itti dabaluunis mana hidhaa kanatti namoonni dhukkubsatan yaala tokko osoo hin arganne rakkachaa jiraachuu himan maddi OMN kun. Baqattoota Itoophiyaa biyya sana keessatti hidhamanii dararaa kana argaa jiran imbaasii Itoophiyaa biyya sana keessa jiruu fi qoonsilas ta'ee qaamni kamuu akka isaan hin ilaalin himan. Nu har'a ji'a 5 takkaa guyyaa tokko ambaasii miti qoonsilaan biyya naannoo keessa dalagu takkaa dhufee nu ilaalee beeku. Baatii 5 ammataa kiyyaa baatii 5 ga'e kan baatii 6 jira kan baatii 7 jira. Takkaa guyyaa takka ambaatiin dhufee nu ilaalee hin beeku. Gaafatamtoonni mana hidhaa yoo nuti maaliif fala tokko nuuf hin goone jennee gaafannu isin mootummaa hin qabdanii kan fala isiniif godhu mootummaa keessan ture nuun jedhu jedhan hidhamtoonni. Mana hidhaa kana keessatti dubartoota daa'immanii fi manguddoonni umriin isaanii 60 hanga 70 ta'an akka argamanis himaniiti jiru. Dubartoonni jira, daa'imni jira, namoonni gurguddaan kan waggaa 60 wayii kan waggaa 70 itti deemu namoota gurguddaa. Namoota dur waggaa 30 duraatti dhufanii asitti hafanii asitti babbaa biyya kanaa ta'anii turan warra akkasiifaa qabdee asitti dabartee jirti. Kaan warra biyyarraa jadiidha dhufee daangaarra qabamee jira. Kaan as warruma as keessaa nu as keessaa qabanii as keessaa qabanii nu fidanarra baatiisan kan dura keenya qabamee jirus jira. Takkaa waan kana namni dhufeeti maaliif maaltu si rakkisa maal rakkattammaa rakkoon keessan maali isin galchinaa isinis na takkaa jedhee kan dhufee nu dubbate hin jiru. Akka hidhamtoonni mana hidhaa Shumeeyzii jedhanitti mootummaan Itoophiyaa lammii isaa biyya namaatti hidhamee dararamaa jiruuf dantaa dhabuun dhugaatti baay'ee nu gaddisiisee jira jechuun komataniiru. Kana malees mootummaan Itoophiyaa lammii isaa biyyoota addunyaa irratti rakkoo hamaan hanga du'aatti irra ga'u hundaaf rifaatu tokkollee kan hin qabnee fi ormaan sarbamuu lammii isaa aamiin jedhee fudhata jechuun namoonni hedduun qeeqaatii jiru. Mootummaan akka mootummaatti lammii yookiin ummata isaa biyya namaa keessatti seermaleessaan ajjeefamuu hidhamuu fi sarbamuu bu'uura seera idil addunyaatiin cimsee hordofuu qaba malee cal'isee ilaaluu hin qabu jechuun namoonni yaada laataniiti jiru. Yuunivarsiitiin Arbaa Mincii ragaa barnoota sobaa ilaalchisuun ibsa baase. Ibsa isaa kanaan namoota ragaa barnoota sobaa baafachuun dhaabbilee garaagaraa kan akka Itiyoo Telekoomii fi baankota keessa hojjechaa jiru jedhe maqaan adda baasee maxxansee jira. Namoonni gocha akkasii raawwatanis hojii hannaa irratti bobba'anii jiru jedhe. Wabii Xilahun bal'ina isaa qopheessee jira. Sochiin namoota ragaa sobaan hojiirra jiran saaxiluu jedhu waggoota 3-4 dura eegalee turuun namoonni saaxilaman jiraatanis garuu sababa maaliin akka dhaabbatee fi hojiitti ni kamiin hafe waan beekamu hin jiru. Baatii kana keessa bulchiinsi magaalaa Finfinnee namoonni ragaa barnootaa sobaan hojjetaa jiran ni sakatta'amuu jedhee ture. Yuunivarsiitiin Arbaa Mincii namoota asxaa isaa fayyadamuun akka waan achii barataniitti ragaa sobaa hojjechiifatanii hojiirra jiran ibsa guyyaa tokko dura baaseen maqaa isaanii fi bakka isaan hojjetaa jiran waliin saaxilee jira. Yuunivarsiitichi hojiiwwan akkasii itti gaafatamummaa hin qabne kan hin jajjabeessinee fi uummanniif mootummaan lammiilee ogummaa hin qabne akkasumas itti gaafatamummaa hin qabneen miidhaaf akka hin saaxilamne dhaameera. Namoota inni saaxilee dhaabbatoota akka Itiyoo Telekoom, Baankii Absiiniyaa fi Baankii Abbaay keessa kan hojjetaa jiranidha jedhe. Dhaabbattoonni namoota kana qaxaranii jiranis ragaan barnoota isaanii ragaa sobaa akka ta'e ni hubachiifna jedheera. Hojjettoonni Telekoom OMN'if yaada isaanii kennaa turaniin namoonni ragaa barnootaa sobaan nurratti muudamuu jedhan. Sababa akkaataa beekumsaan wal muuduu fi ragaa barnoota sobaanis iddoo nuuf malu dhabneerra jechuun komataniiru.
Ibsa yuunivarsiitiin Arbaa Minci baase hordofee namoonni adda addaa ibsicha deeggaruun yuunivarsiitiiwwan biroos muuxannoo kana fudhatanii namoota ragaa barnootaa sobaan hojii irratti bobba'anii jiran saaxiluu akka qabu gaafataa jiru. Ragaa barnootaa sobaan ga'umsa ogummaa malee gita adda addaa irratti hojjetaa kanneen jiran yuunivarsiitiiwwan biroos saaxiluu qabu jechuun waamicha taasisuu irratti argamu.